خطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هون دي خيسان كومنتي جرت إنجليزي ده فيديو رابي يعني موبايل إنجليزي تجرين عن جتني ترتن ورش جلانس كومنتي جرت تيجاتي زوم بنا جولين الريفة دبتي جرتين عن جتن أوكي خرالا فامي خاماسيس موبايل خا إنجليزي كابونين إسنجر سيسا نو جنترتي غاري إسنينجا خا إيميل بنانين إسنجر سيسا إسنيغاري إيميل زي بنتي على طول يعني وان فتي تبنتشو دندسة إيميل موبايل دسا يوتيوب تبنتشو دندسة زوم تبنتشو دندسة جوجل يعني إني تاكو مسيقلتي سنفون أفانا تراني سنينجا شرشر قول أبلين خسنيف نبي خنجر صلوات أبو عليه الصلاة والسلام وان برو جمتي تيشافو سنفو قدم ميسا صلوات القرآن سورة بسم الله في السكرة أوكي أفانا تران إن شاء الله. هنا كما أغرتني موبايل إنجليزي جيريت تعدانا بوسه خران بين أندنوفا جوجل خنوني أغرتن جوجل الرطويتن سنبودا akkuma agartanitti bika footoo sanarratti hojjetan sanbooda bika san yaani tartiibaan isin garsiisu jira gama jalaa kana achiittoo ixaan isin hundi ni beektan waan moobaayila keessanirra jiru saniif achirra laaltanii jechuudha. Bika kana yoo imeela duraanii qabaattee yoo qabaatiin gama jalaa kana tuuta gama jalaa kana gizee tuute lameen keessaa maratadhuu siin jaa ana ka gubbaatiin maratadha san gubbaa maqaa kee itti guutto. Sanbooda maqaa abbaa keetii hagama jalaatti isiniif hin gaggabaabse viidiyoon dheertu subhaanallah zaata akkani geessi. Sanbooda achi tuutan bikka kana umrii teessanitti guuttan umrii teessan guyyaa sagalii bara akkana yaani haa adii yeeshee basa lumhomma umruma ta'een xiqqeessin haa akhiraa kanarratti ani waan hin godhu bara 1990 godha. akkasitti itti guuttanii jechuudha daruurii akhiraa kana jabeeffachuu qabdan zoom keessa leessan itti guuttanii jechuudha gisee zoom seenuu deemtan gisee banachuu deemtan jechuudha zoom saniifuu kana akka hin daganne likki sammuu keessa qabadhaa akhiraa kana fi ammaasis dubartii moodiira sinjaan dubartiin godha sanboota achi gama jalaa san tuuta ni seenaa jechuudha gisee seenee ka gubbaa maratadhuu sinjaa hafeete yaani ka maqaa keetii maqaa abbaa keetii ka dura ta'u ani maqaa kiyyaan dura maratadha isa waan feetan maratatan sanboota gama jalaa tuutan akkana sharshir jee gisee dhufe booda sanboota koodii itti neeytan koodii qubeen duraa guddoo ta'uu qabdi sanboota illaa hanga 8 waan feetan itti neeytanii jechuudha anama qubee duraa sanboota lamarraa hin eegala. lamarraa illaa hanga 9 jechuudha. Isan qubeen 8 taati ta'a akhiraa qubee xiqqootti neeyta sanbooda itti tuuxaa jechuudha akhdara kana. Sanbooda yoo ati iimeela duraan banattee jiraatte bilbila itti neeyxu jechuudha. Yoo ammoo bilbila iimeela duraan banattee jiraatte moobaayilli khiyaareetee bilbila itti neeyxeeti akhdara jalaa kana tuuxta. Awaan nammaan tana bilbila duraan itti naqadhee jiru jechaafuu nan feesisu waan ta'eefuu bikka bilbilaa san hin tuqu jechuudha. Sii galtee ani gama jalaa san hin tuqa bikkaan amma tuqqesan waan bilbila qabu jechaa wanni iimeelli kiyya. Garuu yoo ammoo bilbila hin qabaanne bilbila itti guutteeti akhdara san tuuxaa jechuudha. Akhdara san kunoo saniifuu anammoo waan hin kaante jecha kaan hin tuqa jechuudha san hin tuqa. Khalaas akkasin naa seenaa jechuudha. Amma bikka kana tuuta sanbooda qoshirshire sanbooda ammasis kana tuuta oloofta awaan kanneen waan nan feesisne jecha akhdarumaan tuqaalaa xuul اوكي خلاص بنامي jechuudha akkuma agartanii ilaala harfii duraan naafite yaani baname jechuu خلاص sanbooda youtube deena warra youtube kanaan fayyadamuu dandeenya jettan ni dandeessan youtube akkatti fayyadamuu dandeessan bikka gubbaa san tuutan akkanatti isiniif fidaa jechuu idaannoo gama jalaa san maqaa hunolaa qabanne san iimeela san jechuu sanarratti tuuta youtube itti banatta akkana sii dhufaa jechuu hunoo youtube maqaa sanii sanbooda zoom seennaa jechuu akkatti banatan zoomis sanumaan bantaa jechuu sen ein san tuuta okay sanbooda sii dukkaneessa beekte googilii fi feesbuuk afoonni sii fidaati googil irratti tuuta sanbooda iimeelaa sii dhufa
akkasii email irratti tuyxaan ammoo nan garsiisu asitti isin ammoo isin garsiisa Google isinii fida Google Facebook sanbooda akkana seentan sanbooda umrii san isin gaafatan albara dhalattan san qareebun tanatti guunne san akkasiisan jechuu isin feetan katti guutan bara 1990 kaniin tuguute saniin tinaqaa jechuu amma gisee hojjettan tartiibaan hojjedha akkan qalanne sanbooda akhtar kanarratti tuyxan sanbooda ammasis akhtar sanarratti tuyxan khadheeraa maqaa hasan jalaasan eeywa sanbooda zoom isinii banamee jechuu haala kanaan yaani karaa salphaa kana namni tokko nuun seenne jechuu jirtan gisee hundaa'u yoo zoom seenuu feete akkasitti ifiif banachuu dandeessa yookaan kaan liinkii namni si ergite si eeggata sanbooda bika footoo jijjiiran siitiin gahana tuyxa bika sanee achi tuyxee bika maqaa irratti tuyxa sanbooda bika wanni siifda bika footoolee achi tuyxa sanbooda gama jalaa sanitti tuyxa albooma footoo keessa sinaqaa footoo feetee maraxattee jechuu anamma fakkeenya footoo na dura jirtuun irra isinii kaayaa namni cinaan moobaayilii isaa kagatiin buusnee jira zoom isinii galtee warri saniis yaani akka isiniin buusne beeka malee kun khalaxa waan hin ta'in kanaa khalaxa ettanii ilaalina jechuu yoon hojjete san duratti hin bane sanbooda raayitii sanarratti tuyxan karaa salphaa kana banamaa jechuu isinii galtee saniifuu sharshar godha obboleen keessa warri hin beekne akka itti fayyadamu yaani inni karaa salphaa kanaan banamaa jechuu isinii jeetiin ingilizii jijjiiree kunoo yoo isin ingilinis koomentii jalannaa kataba jazaakumullahu khairan